jirtu namoota waaqayyoo fagoof dhiyoo biyya alaaf biyya keessa kan jirtan yeroo ammaa kana karaa toora yuutuubii Guutaa Naga'oo official channel jedhu na hordofaa kan jirtan nagaa waaqayyoof ayyaanni ulfinni gooftaa lafa jirtan hundumatti isin wajjiniin haa ta'u. Yeroo ammaa kana kanan jiru godina Shawaa Kaabaa Salaalee aanaa Yaayyaa Gullalleeti. Naannoo isin agartan kun dirreen kun hundi isaaniitti iyyuu magaalaa aanaa Yaayyaa Gullallee naannawa san keessatti kan argamu yoo ta'u akkaataan rukkina yookaan qubsuma uummata keenyaa amma tokko walitti dhiyeenya kan qabu yoo ta'u naannoo kana dhimmoota kan biraatiif kanan dhufu yoo ta'e iyyuu akkuma nama waaqayyoo fi hojjetaa wangeelaa tokkotti naannoo kana gaafa ilaalu wangeelli naannoo kana keessatti hin hojjetame. Kanaaf uummanni naannoo kana keessa jiru wangeela guutummaatti waan hin dhageenyeef as taa'ee waan tokko yaadaa ture. Maal gochuu yaadaa ture yoo naan jettan an Finfinneetii ka'ee amma siitti fageenya kana deemee dhufee naannoo kana qo'annoo erga taasisee raawwadheen booda iddoo kanatti wangeela hojjechuun akka nutti jiraatu nu hubadhe. Iddoo kanatti wangeela hojjechuudhaaf immoo wanti na barbaachisu yootu jiraate tokko humna waaqayyoo ayyaana waaqayyooti. Waaqayyoo humnas ayyaanas mul'ata naa kenneera. Kanaaf immoo humnaaf ayyaana mul'ata kanaaf faayinaanshalii viijinii karaa garaa garaatiin namoonni deeggarsa akka gootan iddoo kanatti hojii wangeelaa akka hojjetamu namoonni naannoo kana jiran hidhaa seexanaa jalaa garbummaa jalaa iyyummaa jalaa rakkina jalaa bilisa akka ba'an uummanni keenya waanjoo seexanaa jalaa cubbuu kam jalaayyuu bilisa ba'ee wangeela Kiristoos amanee waldaan kiristaanaa baay'inaan biyya kana keessatti akka dhaabbatu hojiin xonqolaaf digimtii naannoo kana aanaa Yaayyaa Gullallee kana keessaa akka diigamuuf hundumti keessan bakka jirtanitti tokko waaqayyo akkanaa kadhattan lammaffaan immoo humna koof yeroo koo nan kenna waan ta'eef naannoo kana keessatti hojii wangeelaa wajjiniin akka hojjennu jaalala waaqayyootiin nan isin gaafadha. Shaaloom nagaa waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Eebbifama karaa toora yuutuubii Guutaa Naga'oo official channel jedhamu na hordofaa. Karaa feesbuukis Guutaa Naga'oo afaan oromootiin hojjettan na argachuu hin dandeessu. Biyya kanatti waaqayyo gooftaan na gargaara. Hojiin seexanaa hojiin xonqaa hojiin digimtii hin diigama. Wangeelli Kiristoos immoo naannoo kana keessatti hin babal'ata. Olaantummaan kamiyyuu don taane olaantummaan Kiristoos Yesuus uummata keenya uummata Oromoo naannoo Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee keessa jiraatuuf aduun wangeelaa aduun jireenyaa ifti addaa tokko hin ba'a. Sagalee waaqayyoo akka jedhutti ifni waaqayyoo siif ba'eera ulfinni isaas immoo sirratti dhufeera kanaafis immoo ka'ii ibsedha kaanet ibsina haaleluyyaa.